Nabaasi bandanii bar waa'ee nan keessa jiru rakkoon nan keessa jiru tumaa isaan na tumaa jiran bar fiidiyoon irraa maruu dhiisanii jechuudha. Waa dawaa baasii siirii bakka jirtu baasii jenniti jechuudha. Sa'aatii 24 halkanii guyyaa walitti dhaabanii jechuudha. Cafaqaadhaan mudhina kutan jechuudha. Ani saniifuu ammaan tana beetiin jira harka isaaniitii beetiin jira harka isaaniitii eegara biganna baase jechuudha. Isaan hunda akkasitti walaa liinaadhaa walaa ilmaan liinaatii keeriyaadhaa takka faayoo mana sanirraa baasee jechuudha. Guututti bakka takkatti dhukkuba siirii isaan hin beekne jechuudha. Nyaata keessa naqee fi isaan bakka takkatti fixuu deema jechuudha. Allah namni tokko dhufee jira. Namni tokko dhufee jira. Yaa kee akkas kottu kaameraa muraasa natti as kottu dhaamsifaa ulaa jiran jira jechuudha. Boofiin ulaa jira. Suuta nama jiru hunda biraa dhaadheetiin suuta gabbaa malee akkanatti hin bahu jechuudha. Rabbiin haalaafisu yoon mana kanarraa bee Lala, Yusuf isin akkasitti Abdullah wajjiisi faayoo maal godhettanii san faayoo mana hidhaa geessettanii san alaatu mana hidhaa geessee isin garsiisa. Lafaan tura. Akkasitti baroota keenya beetiin jira manarraa suutaan biraa laala. Amma jechuun daawwattoota keenya manarraa kan beetiin jechuudha. Barmiila jedhaan taa'u jiru jechuudha. Maaliif yoo ta'ani astaayitiin tokkoon fedhaa eega maaliif yoo ta'ani namni hedduu asitti na agaruun jiru jechuudha. Dukkana keessa jechuudha bakkittoon kun ifaallee ofirraa hin cufa booda asumatti jechuu jalatti asitti eeggadheeti asiin seeran jechuu isaan asirraan seeranii dhugga seeran dhufanii mana kana keessa na laalaan jechuu mana keessa akkuma argitan mana keessa na barbaadanii manni isaan na faayan mana kana asuma taa'ee jechuu daawwattoota keenya alhamdulillah baga rabbi eeguma rabbi Yusuf jalaa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini cara waktu kami lagi baksin jadi selama nak negara belen kita melihat sembara ke sini jadi aku nak tahu tu hanya aku mau kamu DB ada film jadi aku kemarin kita ni mana aku cuma ini nama kesiter kamu honggaru alhamdulillah rabbil alamin Yusuf aja beti jadi ya juga waktu tu hanya saya jadi mana isan nak kaya ni berdiri jadi mana kana kemarin kita ni mana ono ya juga nama kaya segala tu ya sangke saja jadi juga waktu tu kami waktu tu hanya mari nasi gula aman dan ya Garu haga la tomani uleeraan jechuudha. Dukkana irraa kaasan jechuudha qabbanaa filedha. Taraa takka bishaan qabbanaa nagan taraa takka bishaan taljira naganii osuma akkasii jechuudha. Amma yoon hin baxxaanii uffadhe malee jechuudha. Daawwattoota qabeen ta'e jiraachuu danda'u jechuudha. Osoo na tumani tumaa isaan na tumu jiru. Isin illee warri olaanii kana warri miidiyaa nu jala yaatanii ilaaltan jechuudha. Nu hordoftoonni kan ni argitan jeetii yaada. Akkasitti jechuudha huccuu guyyaa meeqaatiin dhiigaa jechuudha. Guyyaa meeqana teessanii alhamdulillah rabbil alamin ammaan tana jechuudha harkaa beetiin jira. Syukri galanii rabbi faaga'u akkuma harkaa beesanitti ani garuu waan isaan na godhan ta'e dirqama irraa kafalachuuf hin ta'a. Maaliif yoo ta'ani faayoo qabanii jechuudha isaan achitti qixaatu jiranii ani akkaan jalaa beenu yoo isaan na arkuu baatan jechuudha. Amma mana sanirraa mana isaan na kaayan sanirraa beetin jechuudha. Mana kana seenee jechuudha. Mana kana seenee waa hunda hidhaa hunda waan isaan hidhanii hunda guututti hiikkadhee mana kana seenee mana kana keessa jechuudha daawwattoota qabantu kan mana kana keessa waliin taa'uuf jechuudha. Amma yeroon tuni halkan jechuudha. Halkan yeroon tun sa'a meeqaa sa'aatii kana jechuudha bakka sanatti jechuudha fiidiyoo xiqqootan isinii mare. Maaliif yoo ta'ani hedduun jafa Yusufis sirraa waan ati na godhisan sirraa kafaladhu malee naan jee jechuudha. Suleemanii fi Liinaa fi Khayraan natti ergee tumsiisee jechuudha akka malee na tumsiise ni beektanii dubartiin garaa namaaf hin laaftu akka malee na cafaqan jechuudha. Saniifuu anammaan tana jechuudha bakka tanarraa yoo isaan arkuu baatan jechuudha suuta halkan eeffadhee halkan keessa jechuudha asirraa bee dirqama tokkoffaa dura faayoo dura firsan bira dhaqee jechuudha. Firsan bira deemee faayoo dirqama mana sanii baasuu qabna. Eegaan bakka sanii bee jechuudha. Eegaan mana sanii bee dirqama firsan bira dhaqee firsan bira naaf firsan jechuudha. Inni beektanii intala gaafa amma duraa dhuftee Liinaa fi Khayriyaatti manatti dhufte san namni hin beekne hin jiru jechuudha. Deemee isii bira dhaqee isiidhaan yaada walitti mari'annee jechuudha. Osoo Liinaa nam takka illee osoo yoo jaratti na arkuu baate jechuudha. Asirraa gabbee jara bira dhaqee jechuudha. Intala fuudhee faayoo bira geessee isin maaliif faayoo bira geessaa waan siirii jabduu isin harkaa qabdu waan dawaa adda addaa isin harkaa qabdu jechuudha. Amma yeroon hedduu qabbana halkan yeroon namni biyya Arabaa tana keessa jirtan ni beektanii halkan sa'aatii tana ni qabbana jechuudha. Biyya Yaman haa ta'u Suudii haa ta'u biyyoota adda addaa Dubaay biyya fedhe haa ta'u ni qabbana miti biyyi tuni biyya Arabaa ni qabbana jechuudha. Saniifin anamma jechuudha halkan eeffadheetiin jechuudha bakka tana jechuudha. Akka nama rafuutti yoo amma isaan kana dhufu taatellee Yusufaayyuu amma namni jechuudha barbaada ka dhufu taanillee jechuudha. Maaliif teessaa bakka tana yoo naan janii jechuudha baxxaaniyaa kana uffadheetiin jechuudha. Baxxaaniyaa kana jechuudha ni argitanii uffadheetiin jechuudha akka nama tumaan isaanii sun jechuudha hedduu tumanii namii dhangaruu akkasuma maaliif uffadheetiin jechuudha
akka nama kanaas gaggabee yookiin akka nama baxxaanii akka isa hirribaan jirutti manni sun dhaamateetiin awwa rabbumaa jaajee firraa kadhadhee itti bakka sana baxxaanii jala ciisee siyaasa itti baasee jechuudha. Daawwattoota keenya akkasitti jechuudha bakka kana jechuudha filadhee bakka kana ciisu jira jechuudha ammaan bakka kana taa'u jira jechuudha. Akkuma arginu xaaniyaan biroollee ni jira. Asumaan jechuun yeroo isaan dhufanii kana qabuudhaaf dhufan taate asiin ciisa jechuudha daawwattoota keenya saniifin jechuudha. Fiidiyoo tana isinii malee maaliif yoo ta'ani amma fiidiyoo tana gallakkifnaan mana kanarraa biyyeetumaan jechuudha faayoo sarkaa fuudhu jechuudha maaliif irra dirqamatumaa isaan natuman san jechuudha dhiiga bakka meeqatti dhiiga narraa naqaa ture jechuudha na cafaqanii bakka meeqatti dhiiga jechuudha narraa naqanii na cafaqanii waamee kana godhaa jechuudha sanumaa shukkutii xiyyeellee yuutuub narraa fudhatee jechuudha jabeeffatee jechuudha ani dirqama harkaa fudhadhee waan isaan na godhan tana jechuudha dirqama irra dalaguun qaba jechuudha wallaahi sa'aatii kanarraa jalqabee jechuudha amma maaliif isaan birraa eegaa jechuudha alatti akka isaan natti dhufne jechuudha kanaaf dirqama jechuudha dirqama dirriina taate saniif daawwattoota hawwanta keenya fiidiyoo tana warri fiidiyoo tana laaltan hundi keessanuu alhamdulillah abdullah bakka rabbi bakka sanis baasee bakka harka baasee naan jaati du'aa naa godha maaliif yoo ta'ani anis namuma isaanis namuma jechuudha warri akkasitti na tume sun tumaa miti warri tumaa jechuudha kaameeraa duratti miti kaameeraa duubattu hedduudha tuma jechuudha amma saniifuu daawwattoota keenya yoo rabbi na laaffise jechuudha yoo rabbi na gargaare isaan maaliif mootummatti isin kennina janiiti jechuudha Yusuf Suleymaan maggeen jechuudha na gargaaraa jira jechuudha mootummatti isin kennina jechuudha isin hime khalaas mootummaan amma ni beektanii girgirii yaman kana keessa jirtu mushaakilaa jira jechuudha mushaakilaa kana keessa isin waan akkanaa dalaydanii khalaas waliin teessan waan akkanaati jenneeti mootummatti isin kennina mootummaan khalaas hidhaa jechuudha urmii teessanii dhamtanii hin baatanii hin hojjanii maaliif biyya tana keessatti wanni namni nama barbaadaa jiruuf jechuudha waan akkanaa tana jechuudha amma ni beektan jechuudha gabbaanee namni ala gabbee jechuudha waa bitachuu hin danda'u karaara deemuu hin dandeessu mootummaan maali mootummaan isa hawaasni yoo si arge si qaba jechuudha saniifuu isaan mootummatti isin gahineeti jechuudha Yusuf maal naan jee afaan isaatti na dhufee Oromoo jechuun si dhiisa malee silaati Oromoo taachuu baatte mootummaatti hin sakannaa yoo ammoo waa'ee nan godhi siin jee gootee bakka liinaan faayoon siirii geessee fi bakki siiriin jirtu hunda takka takka natti himte mana hidhaa sin geessu naan jee ammaaliif himu hin deemu waliin naa hidhaa san nageessee hidhaa san urmii yaa hidhamu malee siirii san himu hin deemu jechuudha goonguma siirii san himu hin deemu garuu ammoo dirqama intalallee bakki isiin jirtu bakki isiin galtu natti himee firsan naan jee ani ammoo himu hin jechuudha daawwattoota keenya jechuudha akkasitti daawwattoota keenya maaliif yoo ta'ani isaan firraa eegaatiin jechuudha ani siirii san baasu hin deemu waan takkallee isaanitti himu hin deemu jechuudha maaliif amma mucattiin jechuudha isin firsan jechuudha siirii guddoo harkaa qabdu amma faayoo harkaa waan isiin qabdu hunda harkaa fattashanii nama faayoo harkaa fuudhanii jiranii isiin jechuudha harkaa qabdi nuutu ammoo fiidiyoolee nuutu hin marinii isiidhaan jee jechuudha fiidiyoon marinii bakki jirtu sanii hin sosso'anii calji ichitaayee jarrettiin jechuudha Yusufaan qophaa'aniiti si eeganii si qabu jiranii jeetiin jechuudha daawwattoota keenya itti himee isitti himee jechuudha isitti himee isiin kalaas saniif fiidiyoolee hin marre nu birallee dhuftee isiniin baasa jettee nutti illee hin dhufini jennee manatti bakka nuti jirtu sanitti hin dhufini jennee jechuudha nuti jechuudha hin dhufini waan takka illee wanni ati gootu hin jirtu as hin dhufin jennee nitiin naafi faayoon itti hime naan jettee ani itti hime khalaas mucaan amma nu bira dhufuu hin dandeessu jechuudha isiillee nu bira dhufuu hin dandeessu yoo maaliif yoo dhufte garuu nu baasuu ni dandeessi dingata akka tasaa jarret maaliif waan bishaan quraana harkaa qabaniif yoo qabanii jechuudha isiyyuu achitti gaggabsanii jechuudha daawwattoota keenya saniifin isiidhaan hin dhufini bakka kana jecha isaan bishaan quraanaa hedduu jaarkanaa mana keessatti bishaan quraanaa mana keessa guuttatanii taa'anii jechuudha maaliif bishaan quraanaa san nu facaasanii uleedhaan jechuudha haarabaadhaan waan adda addaatiin nu qixaataa jiran saniifin jechuudha isiidhaan fiidiyoo hin marinii fiidiyoo dalaydee marattee gadi lakkisanii fiidiyoo sallaanii bakka itti jirtu si dhufanii jennee nuti jechuudha akkasitti fiidiyoolee maruu dhorkinee fiidiyoo hin martu bakka nuti jirru sin dhufinee jennee nutuyyuu harkaanii baana akka fedhe taatu nutu harkaanii baana garuu har'aan alhamdulillah rabbil alamin Yusufaa jalaa beetiin jira ani ammaan tana waan fedhe yoo ta'e jechuudha bakkuma kana taa'ee jechuudha asitti nama dhufe jechuudha khalaas siyaasa itti baasee jechuudha shawwadee akkasitti jechuudha harkaa bee gadi bee jechuudha isii beeda keessii irraa siirii isiin qabdu hundaa irraa fuudhee deemee faayotti dhufee faayoo jechuudha achirraa baasaa jechuudha daawwattoota qabinta keenya maaliif yoo ta'anii isaan hidha akka nama Abdallaan hidhaa keessa mana biroo keessa jirutti qubana qaban jechuudha anaa mana san manneen jechuudha kurfaa hibilee jira hibilee san laabee hibilee tana seenee jechuudha halkan yeroon tun halkan sa'a meeqa toora sa'a 8:9 akkasitti jechuudha bakka kana taa'utti jira jechuudha maaliif yoo ta'anii Yusuf yoo ati waa hundaa'u baasuu baatte mistira jiru hundaa'u yoo ati nutti himuu baatte bakka faayoon siirii irraa godhatu hundaa'u yoo himuu baatte jechuudha mootummaa si kanneen dirqama mootummaadhaan fiidiyoo ta'e talafa jirtu hunda itti garsiisee akka ati hidhaa urmii san keessaa hin baane jechuudha akkas naan jee nyaatallee akka isaan siin kennan hunda waa hunda godhan naan jee
Ani maaliif yoo ta'ani himuuf hin deemu jechuudha. Wanta akka himuuf hin deemu jechuudha. Alhamdulillah amma eegaan jalaa ba'e jechuudha. Asumaan jechuudha. Alarratti alatti gabdii ba'e jechuudha. Ala naannoo kana waan jijjiiraaf irraa ilaalee jechuudha. Suuta jee deemee jechuudha. Yoo amma isaan ala kana osoo jiraatanii ani oluma deebi'ee jechuudha. Baxxaaniyaa kana fitti maree asuma keessa ciisee jechuudha. Hin ba'u jechuudha. Yookiin ammoo baxxaaniyaa fuudhee baxxaaniyaa heddummeessee jechuudha. Baxxaaniyaan kun meeqaatu jira? Kanallee fuudhee akka nama baxxaaniyaa jala jirutti gartee baxxaaniyaa kana jechuudha. Firaasha kana fa'aa fi gubbaa kaayee yoo isaan dingata kaasina baasuu yaalatan taate haasoo isaanii alatti firaa dhageeffadhee dura baxxaaniyaa kana firatti heddummeessee firaasha fa'aa firatti heddummeessee akka waan nama qumaamaa bakki itti kun firaasha mool gubba tuulanitti akkasitti firaasha kana jala baxxaaniyaa jala ciisee jechuudha siyaasa itti baasee jechuudha. Isaan jechuudha asii firraa oofa jechuudha. Asii gugga isaan deeman boodarra yoo ammoo nama tokko bakka kana rakkoon qabu jechuudha tokko jaalatan waan harkaa qabu fuula facaaseetiin deema. Akkasii jechuudha kabajatu daawwattoota keenya saniifuu jechuudha. Ala namaatu deddeema amma saatii kana jechuudha. Saatii jechuudha. Dhufaniiti taratti dhufaniiti jijjiiramoo hin jiru jennee mana san keessa na barbaadanii mana isaan itti rakkubaa qaban san jechuudha. Maaliif yoo isaan kaa jechuudha hoggaa isaan hulaa arraa hulaa harraa jechuudha hulaa gadii hulaa ooshaa baratanii ol deebi'anii yoo asitti natti dhufuu baatan jechuudha. Ani fiigee jalaa fiigee mana sanitti deebi'ee ciise jechuudha. Yookiin ammoo akka nama hidhaa jirutti jechuudha. Harka kiyya akkanatti hudduu baddeeffadhee ta'a jechuudha. Maaliif hoggaa dhufanii خلاص akkasitti ciisee jechuudha. Akka nama harka duubatti hidhanii ciisu jirutti ciisa. Maaliif yoo ta'e mana san keessa nalaaranii Abdullaan ni jira jedhanii ani jechuudha jidduutti jalaa bee deema jechuudha. Jalaa bee jechuudha daawwattoota kamiitu kan Yuusuf baa yoo mana kanarraa gabbee Yuusuf qorichaan an qoruuf gaafa dheengaddaa maaliif maraachee gaaratti isa galchaa miti. Amma taraa tana gartee miti. Akka inni duniyaarra hin jiraanne akka inni duutti jechuudha. Itti karoora itti kaadhee jira jechuudha. Karoora kan itti kaadhee jira. Amma rabbummaan naa laaffisu du'aa naa godhaadhaa asirraa bee jechuudha suuta. Ala gabbee isaan firraa laalee jechuudha. Achi booda maaliin godhuu qaba? Achumaan bee deema jechuudha. Saniifuu daawwattoota keenya naafaan turaadhaan hordofaa. Akkas jechuudha kabajatu daawwattoota keenya kun amma ulaa jiraan jira jechuudha. Boofiin ulaa jala jira. Suuta nama jiru hunda firraa laalee suuta gabbaa malee akkanatti hin bahu jechuudha. Rabbi naa laaffisu yoon mana kanarraa bee Lala, Yusuf isin akkasitti Abdullah wajjiisi faayoo maal godhettanii san faayoo mana hidhaa geessettanii san anaatu mana hidhaa geessee isin garsiisa. Lafaan atu ba'a. Akkasitti daawwattoota keenya biyyeetiin jira manarraayi. Suutaan firaa laala malee. Amma jechuun daawwattoota keenya manarraa kabbeetiin jechuudha. Barmiila jiran taa'u jira jechuudha. Maaliif yoo ta'ani as taa'eetiin tokko ofirraa eega maaliif yoo ta'e namni hedduu asitti na agaru hin jiru jechuudha. Dukkana keessa jechuudha bakki kun ifaallee ofirraa hin cufa booda asumatti jechuudha jaratti asitti eeggadheetiin asiin seeran jechuudha isaan asirraan seeranii dhugga seeran dhufanii mana kana keessa na laalaan jechuudha mana keessa akkuma argitan mana keessa na barbaadanii manni isaan na kaayan mana kana asuma taa'eetiin jechuudha daawwattoota keenya alhamdulillah baga rabbi eeguma rabbi Yusuf jalaa na baasee baandanii bar waa'ee nan keessa jiru rakkoon nan keessa jiru tumaa isaan na tumaa jiran bar fiidiyoo narraa maruu dhiisanii jechuudha. Waa dawaa baasii siirii bakka jirtu baasii jenniti jechuudha. Sa'aa 24 halkanii guyyaa walitti dhaabanii jechuudha. Cafaqaadhaan mudhina kutan jechuudha. Ani saniifuu ammaan tana beetiin jira harka isaaniitii beetiin jira harka isaaniitii eega rabbi ganna baase jechuudha. Isaan hunda akkasitti walaa liinaadhaa walaa ilmaa liinaatii keeriyaadhaa takka faayoo mana sanirraa baasee jechuudha. Guututti bakka takkatti dhukkuba siirii isaan hin beekne jechuudha. Nyaata keessa naqee fi isaan bakka takkatti fixuu deema jechuudha. Allah namni tokko dhufee jira. Namni tokko dhufee jira. Yaa kee akkas kottu kaameraa muraasa natti as kottu dhaamsi ifaa dhaamsi. Dhaamsi ifaa dhaamsi. Dhaamsi ifaa dhaamsi.